Hey beautiful people, this is Oro English with C. Today we deal with how to explain our daily routine, especially in the morning section. Har'a oolmaa keenya guyyaa especially ganama akkamittiin afaan Ingiliffaatiin akka ibsinu ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesanii kanaan waliin turaan affeeraa keenya. Let's dive into it. Great. Ganama jalqaba kan nuyi goonu bakka ciisichaa kooti yookiin siree kooraatiin ka'ee ni jenna yookiis immoo irribaan dammaqee ni jenna. So kana jechuudhaaf ganama irribaan dammaqe jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I wake up in the morning. I wake up in the morning. Say it with me. I wake up in the morning. Great. I wake up in the morning jechuun ganama nan dammaqe irriba koo keessaatiin dammaqe jechaa jirra jechuudha. Era kana jenneeti sana booddee maalaan godhee ergan dammaqeetii yookiis immoo erga dammaqneetii bakka ciisicha keenyaa siree keenya irraatii yookiis bakka jiruutii ni kaanaa jechuudha. Sana booddee siree kooraatiin ka'ee jechuu yoo barbaanne immoo I get up from the bed. I get up from the bed. I get up from the bed jennaa jechuudha. Kana jechuun bakka ciisuutii siree kooraatiin ka'e jechaa jirra jechuudha. I get up from the bed. I get up from the bed jechuun bakka ciisaa jiruutiin ka'e jechuudha jechuudha. Great. Sana booddee ergaa bakka ciisnuutii kaanee yookiin siree keenya irraatii erga kaanee siree keenya afuun yookiin sirreessuun hin hafuu jechuudha. Sana booddee sireen afe yookiin nan sirreessee ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? After that I make the bed. After that I make the bed. I make the bed. After that I make the bed jennaa jechuudha. Akkana jechuun siree sana booddee sireen afe yookiin nan sirreessi jechaa jirra jechuudha. Great. Sana booddee ergaa sirreessinee booddee namni kamiyyuu akka amantaa isaatti hin kadhatiin yookiis waaqayyoon hin galateeffatiin hin hafuu jechuudha. Sana booddee waaqayyoon nan galateeffadha yookiis nan kadhadhee ni jenna. So kana jechuu yoo barbaadu then I pray. Then I pray. Then I pray jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee nan kadhadhe yookiis waaqayyoon nan galateeffadha jechuu barbaadu then I pray or I pray the God. I pray the God jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee nan kadhadhe yookiis waaqayyoon hin galateeffadha jechuu barbaadu akkasana jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee gara shaaworii fudhachuu yookiis immoo roomii baatruumii deemuun keenya hin hafu. Sana booddee gara mana shaaworii deemee shaaworii fudhadhee ni jenna. So akka kana jechuu yoo barbaadu akkasana jechuu yoo barbaadu then I go to bathroom or I take a shower jechuu ni dandeenya jechuudha. I go to bathroom. I go to bathroom or I take a shower jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasana jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee ergaa gara kutaa shaaworii deemnee shaaworii erga fudhannee booddee sana booddee deebinee ciree hojjechuun keenya hin hafu jechuudha. Sana booddee cireen hojjetadhe yookiis immoo cireen dalage jechuu yoo barbaadu then or after that I make breakfast. I make breakfast. I make breakfast jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee cireen dalage yookiis cireen hojjetadhe. Sana booddee ergaa ciree dalagnee yookiis immoo erga ciree keenya hojjetannee ciree nyaachuu hin hafu jechuudha. Sana booddee cireen kun nyaata yookiis immoo cireen fayyadamee ni jenna. Akkana jechuu barbaadu after that or then I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee cireen fayyadame jechuu yoo barbaadu after that I have breakfast. I have breakfast jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee cireen fayyadame jechaa jirra jechuudha. Sana booddee ciree fayyadamneetii yoo buna ishee jechuu barbaadu buna ishee jechuu ni dandeenya jechuudha. Ittuma fufnee erga ciree keenya fayyadamnee sana booddee akkana jechuu barbaadu buna danfisee fayyadamee or ishee danfisee fayyadamee jechuu barbaadu after that I make and drink coffee or tea. After that or then I make and drink coffee or tea. Akka barbaachisummaa isaatti inni buna fayyadamu I make and drink coffee. Inni ishee fayyadamu immoo I make and drink tea jechuu ni dandeenya jechuudha. Erga ciree fayyadamnee booddee buna yookiin shaayii fayyadamee hojjetadhee yookiis immoo danfisee fayyadamee jechuu barbaadu I make and drink coffee or tea jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee mana qulqulleessuu keenya hin hafu jechuudha. Then I clean my house.
Then I clean my house. Sana booddee mana nan qulqulleessi. Mana qulqulleessi jechuu dandeenya jechuudha. Then I clean my house. I clean my house or I clean the house jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee mana qulqulleessi jechuu yoo barbaadu afur jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee so uffata keenya jijjiiruu inafu waan ta'eef uffata kun jijjiiruu jechuu barbaadu. After that or then I change my clothes. I change my clothes. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Are you with me so far? Do you have any ambiguity here? Great, great. So uffata kun jijjiiruu jechuu barbaadu. I change my clothes or I change the clothes jechuu ni dandeenya jechuudha. Akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Sana booddee erga uffata keenya jijjiirannee ani gara mana barnootaa deemee or gara hojii deemee or wherever you want to go. Sana booddee eessayyuu bakka kamiyyuu bakka deemuu barbaanne sana jechuun keenya jechuudha. Finally, I go to work or I go to school or I go to bakka barbaanne sana galchuu dandeenya jechuudha. Finally, I go to work. Finally, I go to work or bakka hojii deemne yoo ta'e I go to work. Mana barnootaa deemne yoo ta'e I go to school or kanaaf kan kana fakkaatan bakka adeemuudhaaf jennu sana finally I go to kana jennee ganama afaan Ingiliffaatiin akkaataa kanatti hojii hojjennu yookiis immoo waan keenya ibsuu ni dandeenya jechuudha. Ifaadha jedhanii abdadhaa. If you do have any comment or if you do have any ambiguity here in this lesson, don't forget to put it in the comment section or leave your question or leave your blog in the comment section. Thank you. See you again.